jireenya mul'ata hin qabne, jireenya mul'ata hin qabne. Wal keessaa jaarraa 20ffaatti Baankok magaalaa Taayilaandii mootummaan mandaraa tokko keessaa daandii baasuu barbaade. Daandii karoorfame sanarraa garuu siidaa budduusaatii kan cabii xixiqqoo qabutu ture. Kanaaf isaan siidaa buddisitti kan suphee kophee 11 dheeratuu fi ulfaata sana bakka isaa jijjiiruutu dirqama ta'e. Meeshaa barbaachisaa fayyadamuudhaan hojjettoonni mootummaa kutaa kutaatti qooduudhaan bakka kaasan. Hojjettoonni kun siidaa buddusitti kana bakka biraatti geessanii yoo dhaabuudhaaf jedhan supheen siidicharra ture urgufamee irraa lafatti nam'uu eegale. Namootni ni sodaatan. Sababni isaa sun isaaniif mallattoo amantaa isaanii isa gati jabeessaa waan ta'eef isaan akka inni badu hin barbaadan. Hanga isaan dhaabuuf yaalan garuu inni urgufamuu itti fufe. Suutaanis supheen isaarraa harca'e. Akka tasaa hojjettoonni waan isaan ajaa'ibsiisu argan. Suphichi yommuu irraa ka'u waan hin argamne tokkotu argame. Siidichi keessi isaa warqee qulqulluu ture. Siidaan sun utuu bakka hin kaafamin dura namootni gatii isaa $50,000tti tilmaamaa turan. Har'a garuu siidaan buddusitti sun $miliyoonota baasuu danda'a. Seenaa qabu irraan kan ka'es waggaa waggaan namoota kumoota dhibbaan lakkaa'amaniin daawwatama. Seenaan kun kan agarsiisu wanti nuti agarru dhuguma wanticha akka hin taanedha. Baay'een keenya keessa keenya warqee qulqulluun utuu jiru bakkeedhaan suphee uffannee jireenyi keenya dhugumatti eenyu akka taane maal hojjechuu akka qabnu tasumaa mul'isu.